Malte camera, malte. Haye, jirtu akkam jirtan. Mee dhiyaadha akkaan taayitila irra barreesse. Wanni kana sirreeffadhaa eegame. Jeequmsi kiiloo 4 keessa ka'aa jira. Anaftanyaan Abiyyiif ajajamuu didaa jirti. Suni toopikii number 1 irra wanni irraa dubbannu. Talammaffa waa'ee haasoo kalee Haacaaluun godhe irraa illee waa daddarbannaa. Tasadaffa waa'ee Qamar Yusuf dubbannaa waa sadii irraa ajandaan irra. Waa sadii kana dhiyaadha dabraa ta'a. Welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan dhuftanii, bagana gaan jiraattan. Muuziqaan hin jiru. Kallattumaan waa'ee haasoo keenya dabarra. Maaliif yeroo illee nu qusata. Isinillee walii qoqqooda. Jeequmsi kiiloo 4 keessa maaliif ka'ee waan jetturraa dubbannaa jechuudha. Dhengadda aangoo gaafa bu'aa yaaloo moo eenyu jedhanii namicha itti aanaa naannoo Amaaraa qabrii mallas eegii jennaan didee kun tuffii Amaaraa qabdu garsiisa. Ani bakka iddoo qabrii mallas fudhachuu jechuun akka Amaara tuffachiisu yookaan du'eetiin argamaa je'eeti bu'aa yaalawin irra didee jechuudha yoo tan aangoo Abiy taak qabdi. Awwalu Abdii dhiigni Oromoo harka jiru ka Arsitti nama fixaa bahe ati hoo bakka qabrii taniin eedamoon eeydu yookaan wanni teessi gabbaafna icciti teessi gagguurannaan abshirni fudhadha je'ee dhaadee maal je'eeti niin eegaa je'ee fudhatee jechuudha. Amma tabira wanni Amaaraa keessa jeequmsa kaasaa jiru wanni hedduun akka isaan itti kororfatanii deeman Abiyyi dhibbatti Oromoo dubaa dhabuu isaanii erga argan erga itti fayyadaman erga karaa adda addaatiin qabsoo tana kararraa maqsuu isaanii dhibba fudhatan karaa adda addaatiin wanti isaan karoorfatan hojiirra ooluu isaanii erga argan jarri Abiyyiif ajajamuu diddee tuffataanii jiran jechuudha amma yeroo tanatti. Abiyyi akkana rifeensaaf buqqaasu jira akkana lolu jira jechuudha. Maaliif sababaan Abiyyiin itti wanni jaame ta duraan dura namichi dhiyoo tana waa'ee paarkii mallas yookaan qabrii mallas eeguudhaaf harka didee Oromoon fudhachuu qofa osoo hin taane Nugusuu Xilaahun illee bakka Awwalu Abdii irraa ka'ee barreessaa moo maaliin beeku aangoo isaa biltsiginnaa keessatti aangoo san fudhadhu ennaan didee jechuudha. So Amaaronni karaa hedduudhaan ammaan tana waanni hundi harka nu galee jira harka nu seenee jira kophaa jira jechuu erga baran booda Abiyyiif ajajamuu didaa jiran jechuu keessatti wal jeeqaa jiran mooraan Araakiloo wal jeequ jettee jechuudha amma yeroo kanatti. Kanaaf ammaan tana tabiraallee wanni isaan akkatti isaan gaddisiisee wanni isaan aarsii akkana lolchisiisaa jiru diraamaa daleessisu waan adda addaa goosisu akkanumaa wajji ummanni Oromootis ta'e sabaaf sablammoonni warri federaalizimitti amanan warreen biltsiginnaa fudhachuu didan rezistiin isaan godhaa jiran yookaan diddaan isaan godhaa jiran irra jabaachuudhaan humna isaanii ol ta'uudhaan olola miidiyaa qaban hundaan fayyadamanii waan kana irra aanuu dadhaban jechuudha. Kun hundi aariitti fidee jira. Maaliif jennaan isaan akka isaan fedhan Abiyyi dura dursu akka Jawaar irraa ajjeesu fedhan. Taakka jaa Amaaronni Abiyyiif ajajaman yookaan Abiyyiif akka fedhan ka ta'uu fedhan kaayyoon isaanii dura Abiyyi akka Jawaar faa kararraa meessu lammaa faa kararraa meessu namoota tokko kararraa meessu kana kaayyoon isaanii. Lammaffaa waa'ee naannoo ja'amtu tana hatattamaan akka balleessu fedhan. Higga mangistii daffaree jira dhiyoo tana hin dandeenye sanillee harka qabaa jiran jechuudha. So kanaaf heeraa fi seerallee harka qaban ummanni resist godhaa jiru ummanni diddaa agarsiisaa jiru warri maalitti amanu warri federaalizimitti amanu jechuudha warri feudalizimiin bulchu je'ee mormaa jiru arraan tana Abiyyi kokkee qabanii dura dhaabbatan jechuudha. Osuma kun deemuuti arraan Sidaamaa naannoo si argatte Sidaamaa naannoo si argatte akka dheengadda dubbanne sababa Abiyyi kannee bosoo hin taane yookaan biltsiginnaa kannitee bosoo hin taane falmatanii sagalee itti kannanii yeroo dheertu booda arraan tana kaayyoon tun galma isaanii geessi takka. Lammaffaa ammaan tana gaa isaan tabiraallee ammallee dhaabbatuun siidaa Haji Adam Saaddoolleen waan adda addaa jechuudha. Waan ummanni kun osuma resist godhu still fuula dura deemuu isaanii warri isaan akka isaan addunyaa tanarraa badan barbaadan lubbuun jiranii falmachuu itti fufuu isaanii kun hundi Abiyyii fi Araakiloo jeeqaa jira jechuudha.
jeequmsa hamaa jira ummanni ogaa inni ajaje irraa fudhachaa jira maaliif kophaa jira amma argan oromoo akka isa duuban jirre oromoon duuba isaa kan jirre waan arganiif ammallee kaayyoon isaan fedhan akkitti isaan fedhan waan deemaaf hin jirreef arraan tana abiyyi zor baljaanii ni jiran jechuudha amaaronni ajajamaaf hin jiran oromoo yoo asiyaame kootu jeen amma fakkeenyaaf naannoo oromiyaa laala shimallis abdiisaa itti aanaadha bakki sun banaa jirti magaalaan finfinnee itti aanaa banaadha beekaa banaa dhiisa maaliif amaarii irra dalagachuu barbaada bakka tana arraan tana shimallis abdiisaa akka kubbatti hudduu keessa dhiitaa wanni ajajamuuf because bakki sun itti aanaadha inni full aangoon qabu akka pirezidaantii guutuun taane jechuudha bakka tana ka ajaju abiyyi jechuudha so amma kanaaf amaaronni speedii isaan fedhaniin Itoophiyaa takkitti ahadaawuu yookaan assimileeshinii minilik eegale yookaan biyya waliin macalaasee tokko godhee sabaaf sablammoota balleessee afaan takka aadaa takkaaniin godhaa deemaa dheengadda Daaneel Kibret taa'ee ilma keenya ka Itoophiyaa gisee waa'ee Itoophiyaa dhagahu imimmaan cobsu sun ka booyu sun waan minilik eegale Haayile Sillaaseen angoo aa'oo keessa kaayyatee itti dulloome san arra isaatu galmaan nugaa jedhanii arra mooraan nafxanyaa guutee jechuudha sirritti guutee ara kiiloo keessa kiiloo 4 keessa guutee oromoo achi nutti as darban jechuudha takka oromoon dargii keessa gaafa wayyaanee keessa akka sabatti akkanattis arrabsamneen beeynu akkanatti uffatamneen beeynu jechuudha maqaa kana ilma abbaa gadaatu warri if gowwomsu maal jaa ilma abbaa gadaatu ara kiiloo keessa jira jaa warri if gowwomsu warri garaa ifiiti bulu jechuudha garuu namni waan kana godhaa jiru namni waan kana hunda godhaa jiru ummata nafxanyaati jechuudha warra akka Daaneel Kibret warra gurguddaa warra akka institution wal jaaree biyya tana biitituun ta ortodoksiitii ta afaan takka ta amaaraa ta Itoophiyaati jaanii akka amanan sanitti ni deeffanna jee warra amanuutu arraan tana gaafa nuti qabsoo waggaa 4 gaggeessinu harkaanu darbanii jechuudha harkaanu darbanii arraan tana maal godhaa jiran jechuudha ifii itti abbaa taanii oofaa jiran jechuudha kun toopikii ajandaa number 1 ran dubbachaa jira sagaleen teenii jirtimi sagaleen teenii jirtimi sahanaafu waa'ee jeequmsa ammaan tana ara kiiloo keessa ka'aa jiru hundi isaanii aangoolleen kannamtee fi ajajamuuf didaa jiran jechuudha kun injifannoodha baga didan jechuudha nuti akki nuti isaan ittichi ergine akki nuti oromoon hundi dura dhaabbattee tokkummaadhaan fudhattee amantee ilaa diaasporaa hunda keessa dhufee na amanaa yaa sabaa isiniin ceesisaa jee hayyeesi amannaa jee oromoon erga itti kanne booda fuudhee akka jirutti angoo haguma gaafa wayyaanee sanuu silaa oromoon xiqqoo bakka qaqqabdu ka gaafa dargii jeneraala mee qabdu ka ministeera mee qabdu gaafa Haayile Sillaasee ministeera mee keessa jirtu arra hanguma sanuu nafxanyaan jalatti jettee mudhii isa qabdee kokkee isa qabdee irra ari'atte jechuudha oromoo hunda bakka ministeera bakka ambaasaadara hanguma xiqqoo harkaa qabdu sanuu harkaa ari'an jechuudha suni nuun gahu jechuudhaan ammallee saba kana qorqalbii isaa cabsinee jiisina ja'anii waan amananiif ka'anii galgalaa ganam arrabatti roobsu waan adda addaa godhu jechuudha so gaafa kana godhanii raawwatan ummanni oromoolleen akka isaa yaadanin taane ummanni oromoo isaanii arraan tana du'ee dhukkee keessa dhadhaawatee kamallas ajjeese haarawatti ribaa kee dhiisiiti mallasuu injifatee garsee jira ummanni oromoo obsaan waggaa 4 san jechuudha falmatee qeerroo lubbume itti gabbaree as ga'ee jira jechuudha so kanaafu oromoo jabaadha injifannoon teenya fuuluma dura deemti maaliif jennaan amma ifiifu walii ka'aa jiran biltsiginnaan wal balleessuuf mooraa keessa jeequmsi hamaan ka'ee jira angoo ka fudhate amma ji'a dabre kana keessa namni angoo ishii je'ee takka taqabbale marabbaa je'ee namni fudhate eenyu gurbaa san qofa jechuudha arsitti nama fixaa bahisan hundi irra deemee jechuudha qabrii mallasee geessan jechuudha so lammaffaa ajandaa lammaffaa waa'ee Hacaaluutu jechuudha Hacaaluu Hundeessaa namoonni karaa adda addaatiin qeeqaa turan innillee qeeqmee fudhate dhiifama nu gaafatee jira jechuudha fayyaa argadhu galatoomi akkana si beena Hacaaluu Hundeessaa sanbiraan namoonni keessa akkana dhab jaanii bahan biltsiginnaa keessa akka ari'aman jechuudha yookaan ari'aman kaifi dhiise hundi jechuudha so ummata kana qalbiin cabaa jirti isaan akkamitti wannaan nu dhiisee deeme eenyu maqaan isaa Dr. Milkeessaa haa ta'u Khaan Biraana Masqalee fi Faari'aan namoota adda addaa jechuudha amma namoonni isaan ija duraan akka isaan deeggaraa isaanii fakkaatanii yookaan nama isaan nuti namoonni karaa adda addaatti hubate jechuudha takka namoonni kun faayidaan qabamanii gariinis
akkanumatti jaalatanii biltsiginnaa deeggaran. Fakkeenyaaf Haacaaluu akkitti jaaj godhame namni irra guddaan akkitti jaaj isa godhe yookaan akkitti isa itti ilaale maaliif Haacaaluun osoo Oromoon dhumaa jirtu gizee kaanuu as baheeti sagalee ta'a maaliif as bahee sagalee bahuu didee jennee nuti illeen komachaa turre jechuudha. Komii teenya inni illeen understand godhee jira. Maaliif as bahee nuuf hin ijjine maaliif nun dubbanne jedhaniiti isiniin dhagahee jira. Fayyaa argadha galatooma waan na jaalattaniif natti iyyitan waan na jaalattaniif natti dubbatan ani immoo kilippii isinii qopheesseen jira jechuudha. Kunilleen biltsiginnaa akkanatti mataa qaqqala jechuudha. Isaan duraan zabana kana kaadiroonni biltsiginnaa maal gooti Haacaaluutti wanti waliin akka waan Haacaaluu bitatanii harkaa qabanii dhiifama guutak. Akka waan Haacaaluu bitatanii harkaa qabanii akka Oromoo fi Haacaaluun hundi beeka karoora naftanyaati. Karoorri naftanyaa namoota Oromoo keessa dhageettii qaban beekumtii qaban karaa adda addaatiin duudaa garaa goone Oromoon tun akka tokkummaadhaan falmattee akka dursanitti sagalee takkaan dhaabbattee mootummaa kana nu harkaan jiisine yookaan fincila nutti hin qaabne yookaan afaan qabuutiin nu darbine Oromoo wal shakkisiisuu qabnaa wal afaan kaa'uu qabnaa wal binnee kaan gonni godhuu qabna jedhanii karoora isaan baafatanii lafa kaan jechuudha. Garuu Haacaaluun keenya haceen keenya ganamaan dhufeeti nu qabbanees jechuudha hedduu na gammachiisee fayyaa argadhu galatoomi dhiifama kee fudhannee jira jechuudha. Dhiifama kee sirraa fuunee jira. Ani mataa kiyya si komadheen jira. Warra si komate nu hundi keenya maaliif jennaan osoo haati Oromoo duutu osoo abbaan Oromoo du'aa jiru osoo qeerroon Oromoo dhumaa jirtu galgalaa ganama maaliif wallistoota keessa isin dhabnee warri ija taatan warri ayikoonii Oromoo taatan maa isin dhabnee jennee isin komanne komii keenya dhageessanii deebi'uu keessaniif hedduu galatoomi isin jenna jechuudha. Tabira ajandaa Haacaaluun kalee baase. Ajandaa Haacaaluun kalee baase Oromoon ammaan booda mooraan naftanyaa ajandaa isiin nu baaftu irratti yeroo keenya hin gumne. Nuti ajandaa baasuu qabna jechuudha. Ajandaa amma akka kalee Haacaaluun baasee san baasuu qabna jechuudha naftanyaadhaaf. Kana wanni isaan barbaachisu. Maaliif jennaan kalee wanni Haacaaluun dubbate ammaan tana waan irraa wacan argatanii jiran jechuudha. Haacaaluun kaleellee arrallee waan shakkii nama keessa jirtullee haqee jira jechuudha. Nuti ni fudhanna. Ni amannaan. Haga dubbii inni jedhe san dhageenyutti. Haga namni biltsiginnaa as bahee namni na wajjiin nu jidduu dallaalummaa taa'ee risiita san baasee Haacaaluuf qarshii hagana kanninee bitannee jira namni jedhe as bahutti ani Haacaaluun qaaliidha jedhe fayyaa argadhu ati arrallee borullee nama qaaliidha as baatee akka dhiiratti komii keenya dhageessee maaliif haadha Oromoof iyyuu didda jechuudhaan nuti illee sitti mufannee makiinaa sii bitammoo import exportii sii banammoo maal taatee akkami callifte khasiin jenne kalee dhuftee nu qulqulleessite jechuudha. Fayyaa argadhu umrii dheeradhu akkana feena Oromoo jechuun kan qeerransa jechuun kana jechuudha kan nuti beeknu. Lakkii ani taajira Oromootu khagaafa lubbuu amma durallee lubbuuti yana baraare rabbii wajji arrallee maallaqa naa liqeesse maallaqa inni naa liqeesse riskii inni fudhatee pirezidaantii baankii Oromiyaa ta'e hin beeku waan akkasii jee jira. Waan inni naa kanneen godhachaa jira malee ani biltsiginnaan sumuunii naa kan ta'in jirtu jee fayyaa argadhu. Yoo isaan hanga asbaaniin eehinaa garuu nuti amma sirraa kaafne komii keenya. Dhibbaa dhibbatti komii kiyyaa Haacaaluu irraa kaaseetiin jira jechuudha. Arrallee leenca borullee leenca akkana duraanuu si beeyna akkanatti akka dhiira si beeyna jechuudha. Saniifuu kilippii ta'e ni eegganna fayyaa argadhu immoo wanni ati seenaan ati kalee nuuf fidde Minilik jechuudha. Minilik Abiyyiin laa ilaaha illallah bar ni jeese kalee ni jeese bar biltsiginnaa ni jeese bar Haacaaluu kalee akka dhiiratti wanni na gammachiise maali Minilik isaan akka nu faarsan gawwaan keenya tokko tokkos kaasii galee hagaraa fi qochuma isaatii galee galee bar Minilik akkanaa warra nuunjo warra bar keessa kutee Minilik nu faarsuu eegalanii bar san dhufee arra Minilik diina kiyya Minilik hattuudha ha Abiyyiin galgalaa ganama sagaduuf ati dhuftee Minilik hattuudha Minilik gaafa dhufu harree horee dhufeeti harree yaabbatee dhufeeti farda keenya hatee je'eeti himee jechuudha. So kanaafuu dhugaa fayyaa argadhu Haacaaluu hundeessaa dhugaa keeti Minilik hattuudha Minilik farda yaabbachuun beeku farda si yaabbateen beeku gaafa achirraa dhufu gaafa naannoo isaarraa dhufu harree fidatee dhufe harree yaabbatee dhufe san gubbaan harki isaallee qomaaxaadha seenaa dubbata nuti hin jenne kana maqaa balleessu hin jennu haqa kun haquma jiruuti waan qomaaxummallee ni qaba Minilik kanaaf harki isaa duushiidha namni hedduu yoo laaltanii jiraattan sinii galee so kanaaf Haacaaluu hundeessaa fayyaa argadhu
hedduu nu qabbaneessite kilippii ta'e we can't wait to see baga nu jiraatte baga nuuf jiraatte amma baga jarjarreellee bakka hamtuun akka hamatti illee sin qaabne maqaa hamaa keetillee sin qaabne garuu si komanne Oromoo wal komachuun badiirraa wal deebisuudha. Nuti wanni asirra teenyee hawaasa kana komannuuf waan namoota akka hayyoota namaan deeman wanni komannuuf kararra wal deebisuuf jechuudha. Kararra sheepii wal qabsiisuuf kanurraa maqee deebisuuf kadidee nafxanyaa wajji dhagaa nutti harummoo dhagaa firraatti harraa jechuudha. Immoo haganamaan dafee irra guddaan harfaa bu'ee baaburri biltsiginnaa yookaan baaburri nafxanyaan shofeera irratti taatee abiyyiin durfamtee deemtu tun Oromoon ganamaan akka jirutti harfaa buutee jirti jechuudha. Harki 90 harkaa bu'ee jira jechuudha. Harka 10 qofa harka 10 hungo harka shayyoo ta'e kajalatti hafe. Warra kaadiree faamilii kaadiree warra bitamtuu warra akkana akkana qofa warri biltsiginnaadhaaf bas garaa ifii kana dadhabanii warri bitamaa jiru jara haga kana qofa jechuudha. Oromoon taan harfaa jalaa buutee jirti akka jirutti. Baabura gabrummaa yookaan baabura biltsiginnaa kan harfaa jalaa bu'anii jiran jechuudha. So kanaafuu warreen ammallee achi keessa jirtan warreen mootummaa kanaaf ergamaa jirtan jara keenya dhaggeeffadha saba keessan hin madeessina amaarri bakka itti galu qaba. Tigreen wayyaaneen kalee waan fedhellee ta'u ilmaan Oromoo ajjeesaa turte arra bakka itti galtu qabdi hunoo dahoo godhatteeti eenyutti bu'a namni itti bu'aa jiru hin jiru. Isinilleen ilmaan Oromoo ajjeesuurraa dhaabbadha dhiifama kutaa kammallee. Isinillee warri aangawoota qabdan warreen damee nageenyaa keessa jirtan warreen aangoo karaa adda addaatiin jiraattan lafti isin itti baqattan hin jiru biyya alaa bahuun hin jiru biyya ollaa dhaquun hin jiru amaarri yoo si jeese bakka itti galu qaba naannoo itti galu qaba. Nuti arra Oromoon biitii teenya biitii nuti qabnu Oromiyaadha biyya takkitti qabna. Biitii takkitti nuti qabnu Oromoo fi biyya Oromiyaa tana jechuudha. Isini galee kanaafuu saba keessan hin madeessina saba keessan hin ajjeesina irraa dhaabbadha. Maaliif jennaan abiyyiin isin arraan tana machooftanii faayidaan qabamtanii Oromoo arrabsaa jirtan warreen Oromoo ajjeesaa jirtan warreen biltsiginnaadhaaf akkan taanetti saba kana madeessaa jirtan sabni kun owwifachaa jira isinin lafaa ka'aa jira. Gaafa achii nyaachifatanii lafaa isinin ka'an hafiiga isinin dhaqqabu tana baradha. Immoo bakki itti galtan hin qabdanii jarri bakka itti galu qaba. Atiin arra wadaayii fi dhaddachoo fi caalaa fi kana taatee ilma Oromoo ajjeeftu boru ganama bakka itti galtu laalladha. Arra awwaluu abdii ka Arsii keessa nama keenya fixaa ture ka Oromoota Arsii fixaa ture angoo bakka biltsiginnaa guddoo sanirraa kaasanii hootuuti qabrii mallasee yoggaa jaanii marabbaa jee fudhate. Maaliif hudduu isaa madaanii beeka waan godhe beeka akka godhee lubbuu isaa dheereffachuu fedha jireenya isaa dheereffachuu fedha jechuudha namni. Sini galee dhiifama kutakka. Sini gala. So kanaafuu warreen Oromoo taatanii dhugaan dhiigaan Oromoo taatanii saba kanaa quuqamtan biltsiginnaa kalee dhalattee dhiisaati Mangistuu Hayilamaariyaam ka waggaa 17 bulcheelleen deemee jira. Wayyaanee ka waggaa 27 bulchiteenillee deemtee jirti. Haayile Sillaaseen yookaan Harre Sillaaseenis ka waggaa 44 bulchee jiru inninis deemee jira. Garuu sabni achuma jiraata. Sabaaf sablammoonni kan keessa waliin wajjin dhalatanii wajjin jiraatan kan wajjin jiraatan hundi isaanii isaan achuma jiraatan namni akka sabatti achuma jiraata. Isin garuu bakka itti baatan hin qabdan. Arra warreen ilmaan Oromoo ajjeesaa jirtan bakka itti dheessitan hin qabdan. Manni keessan qe'een teessan achuma jechuudha Oromiyaadha. Biitii teessan Oromiyaa. So kanaafuu dhaabbadhaa if gaafadhaa. Arra Nugusuu Xilaahuun maaliif ajajamuu dide Abiyyiif? Arra Bawaa Yaalawiin maaliif ajajamuu dide? Inni ajajamuu wanni dideef nuti kuni maqaa Amaaraa xureessaa ani ilmii nafxanyaa akkamitti qabrii mallas eeginaan jette jee waraqaa cicciree fuularra darbe. Kaanis kalee ka'iitii bakka awwaluun irraa qabadhu jennaan harka dide jechuudha. Maaliif jennaan jeequmsaa jira. Abiyyi waan inni fedhu godhaaf hin jiru. Gahaa miti. Wanni inni godhaa jiru gahaa miti. Jawaarumaan goone hunoo naannoon biraata osoo naannoon hundi akka diigamtu jennu tabiraan ijaaramte. Hunoo siidaan osoo ja'anii hunoo kabiraa dhaabanii osoo nuti siidaan aanoolee haa diigamtu jennu siidaa Hajji Adam Saaddoonurra dhaabanii. So kanaafuu akkam taanaa kanaafuu hin ajajamnu Abiyyiif. Abiyyi wanni nuti hin ajajamneef Oromoon isa dhagahutti hin jirtu Oromoon isa tuftee jirti 80%, 85%, 95% isa tuftee jirti jechuudha.
kana jechuudhaan dura dhaabbachaa jiran jechuudha. So kanaafu jara keenya warreen nama ajjeeftan warreen poolisa keessa jirtan damee nageenyaa keessa jirtan bakka adda irratti warreen angorra jirtan of eeggadha saba keessan qusadha saba keessan hin madeessina biltsiginnaan umriin qabdu ummanni boru ganama lafa isin tana baradha ummanni isin akkana madeessan arra booranatti jaarsa waggaa 100 dige waggaa 100 deemu shaneedha jaanii hidhan jechuudha. Meelaala amma manguddoon kuni manguddichi kuni manguddicha waggaa 100 deemu shanee nyaachiftee jaanii waggaa mana hidhaa hidhan kuni du'a kana caalee jira kufaatii kana caalee jira. Biltsiginnaadhaaf du'a kana caalee maaltu jira hin jiru jechuudha. So kanaafu please ummanni kuni dhaamsa kiyya hadhaa miti dhaamsa kiyya yookaan bakka itti baatan hin qabdan seenaa jalaan batta maaliif Oromoon amma booda jiilee jira Oromoon amma booda gaheefii jira jechuudha. Maaliif jennaan iji gaara kana duuba nagarree ta mutaaniif keessaa guuranii jiran ija gaara duuba nagarre. So kanaaf amma wanni deemaa jiru wanni sirriitti Oromoo irra gaggeeffamaa jiru Oromoo akka jirutti aangoo irra kaasu bakka qulfi akka jiru kaasanii silaa Tigireen kuttee dhiisa isaan biyya ifii muratan Oromoo kaasanii ilmaan Amaaraatiin bakka guutu yookaan nafxanyaadhaan bakka guutu kan kaayyoon karoora isaanii deemanii instituutiona kana dhodhoosanii babbaqeessanii maal godhuudha wanni Minilik fiduudha. Ittiin bulmaata heeraa fi seera Minilik duru karoora isaasan amata 150 booda abjuusan guunna jaanii haa deemaa jiran jechuudha. Kuni gonkumaa hin milkaa'uuf tana Oromoon hundi ifitti himuu qabna ifitti garsiisuu qabna dhugaa kana if amansiifnee deemuu qabna. Immoo Abiyyiin qaata already tufamee jira kana jala muraa beeka. Maaliif Daani'el Kibratii fi warreen isa fakkaata warreen nafxanyaan xiixaan kun hundi arra jala marxifatanii naannoo nurraa diigi Jawaar faa nurraa gaggeessi Oromiyaa waan ja'an balleessi heeraa fi seera nurraa kuchiisi jinni jaankaa godhi osoo ja'anii ummanninis reezistummaan Oromootis jabaattee deemaa jirti jechuudha. So kanaafu ummanni keenya deebinee ammallee dhaabbanneef gaafachuu qabna jechuudha. Karoora isaan nurra baasan kana deebinee dhaabbanneef gaafachuu qabna jechuudha. So kana Haacaaluu Hundeessaa fayyaa argadhu leenca fakkii namaa nuti si qeeqna nama biraallee qeequuf teenya tana jala muraa beeka. Nuti nama qeequun keenya nama sirreessiti malee nama hin baaftu nuti lafetti nama arrabsinu. Lafetti nama sin arrabsinu lafettis nama keenya madeessinu. Gaafa namni keenya kararraa maqaa amma Haacaaluu deengadda akkam jennee ni qeeqaa turre jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa waggaa 2 guutuu ni jirraanu jechaa turte. Ani live video tana waraabeen turre ni jirraanu jechaa turte arree eessa baddee ogaatee Oromoo duutu. Moo asuma cinaa laakii baanan san dhugaadha dubbiin tun jenneeti gaafanne jechuudha. Alhamdulillah kalee dhufeen nu deebisee jechuudha. Lakki ani biltsiginnaa maallaqa naa kan ta'en jirtu ani nama akkanaatu naa kan jedhe dhugaa jirtu lafa nu kaa'e fayyaa argadhu si galatoonfannaa jechuudha waan nu deebiteef fayyaa argadhu horii bulis hin jenna. Ajandaa sadaffaa waa'ee Qamar Yusuf Dinquu Dayyaasaa. Jara kana dubbii tana akkamitti ilaala beeytanii Qamar Yusufis ilma Oromooti Dinquu Dayyaasaa illeen ilma Oromooti. Badiin bakka jirtu ni jirti immoo asitti. Yoo dhugaa dubbanne haa dhugaa san dubbannu. Oromoo yoo wal dhabne dhaddacha qabna bakka itti wal himannu qabna. Dheengadda obbolowwan keenya ummata gosa Karrayyuutii fi gosa Ituu wal afaan kaayee diinni babal'itiinsa dachii babal'ifachuu jechuudha. Wal afaan kaayee wal ficcisiisaa bahe arraan tana abbootiin gadaa manguddoon jidduu teessee dubbii tana furtee jirti. Warra dhiiga warraa gannaqe warra dhiiga gannaqeehu arra namni lubbuu baateehu dhaddacha jala taa'ee lubbuu tana hiikata. Nuti immoo qarshii maaliif miliyoona 100 hin taane qarshii miliyoona 100 akka ta'uu dandeessi. Miliyoona 100 akka ta'uu dandeessi. Qarshii haga fedhe ta'uu danda'a. Qarshiin immoo lubbuu namaan bittu. Nuti immoo tooftaa nafxanyaan duula nurra banaa jirtu kana miidiyaa 50 qaban kanaan tooftaa adda addaa baasuudhaan ija Oromoo dha'uudhaan hayyuu Oromoo dha'uudhaan arjaa Oromoo yookaan qabaataa yookaan sooressa Oromoo irratti wanni yeroo tana diraamaan Dinquu Dayyaasir dalagamu kun gonkumaa as nu gadi quttu jechuudha yeroo tanatti habbata akkana gannu quttu Qamarii miti abbaan fedhe maan dhufne gannu quttu yeroo tanatti Qamar Yusuf si jaalanna ammallee arralee borullee atis artistiidha yeroo keetitti gahee mataa keetii baatee jirte jechuudha. Dhageesse atis gahee mataa keetii baatee jirta.
dinquu dayyaasilleen haa xiqqaattu haa guddattu ilmaan oromoo gargaaruudhaan gahee mataa isaa bahee jira. oromoo rakkattee miti amaara beelli qabeehu makiinaa konkolaataa 300 wal jala fi'ee nama naannoo amaaraatiif geessee midhaan hiree qamadii dinquu dayyaas. artistoota ati arrantana biyya keessa jiran akka nuhoo haa ta'u akka halloo daawwee haa taatu akka adam ibrahim haa ta'u ibrahim adam namoota meeqa gurbaan kun ol qabaa jiru miskiina meeqa gargaaraa jira dhugaadha ka ta'uu danda'a dinquu dayyaas fayyaa argadha warri bishaan dhugeettan galatooma dinquu dayyaas ka ta'uu danda'a ilma namaati ilmi namaa biznesa keessatti yeroo waliin dhufu yeroo biznesa waliin mallatteessu yeroo daldala tokko waliin gaggeessu wali khata'u jira akkuma arrabaaf ilkee wali gufattu ilmi namaa wali gufata jechuudha. dinquu dayyaasii fi qamar wal dhabuun oromoo wal dhabde jechuu miti yookaan sabni lama wal dhabe jechuu miti yookaan polotikaa jechuu miti. business is a business that's it akkasi beena nuti daldalli daldala akkami walit dhuftan kaayyoon isin walit dhuftaniif daldala business san akka bizinesa fixachuu dandeessan immoo ani immoo bakkaan xiqqoo qamarisitti mufadhee jiru akka obboleessatti illee akka nurra guddaadha ati nama arra qabsoo eegalee miti nama nuti gaafa dhalannu qabsoo sirba already eegaltee jirta gaafa nuti dhalannu nama qabsoo sirba already eegaltee jirta hedduu si jaalanna kabajaa guddaa sii qabna garuu bakka siin hin malle dheeyxe bakka sirraa hin malle dheeyxe jechuudha. maaliif nuti arraantana waaltaa TV'n isaat biraa nutti hee jira jechuudha. bakka isaat qabbanaawatti bakka isaat usetti waaltaan isaat biraa nutti hee nu gabbee jira jechuudha. maal gochuudhaan saba oromoo irra duula banuudhaan hayyoota oromoo irra duula banuudhaan diraama akka dinqurra qopheessan kana gochuudhaan waaltaan isaat biraa nutti hee jira jechuudha yeroo kanatti. namni akka namni oromoo tokko lafaa ka'ee namni saba kana wanta gumaacheen beeyne tokko lafaa ka'ee dinquu dayyaas qarshii miliyoona 50 irraa fudhate hoje wayittuun isaamnu nuti ni kijibdaa inneeti arrabsini ariina jechuudha. garuu nama akka keetii kana nutti ulfaata jechuudha. si jaalanna si kabajna ammallee qamar yuusuf osoo dhugaa dubbachuudhaaf silaa osoo wanni gochuun sirra ture manguddoo oromootti abbootii gadaa oromootti yoo dadhabde yoo jarri kun si furu dadhaban miidiyaa oromoo irra dhuftee himatta OMN irratti takka miidiyaa oromoo qabdu irra baatee himatta malee arra isaan bira dhaquu kee atis akka Haacaaluun dheengadda isa qeeqnee dhufee dhiifama nu gaafatetti as baatee dhiifama nu gaafachuu qabda. nuti habba takkan fudhannu yeroo tanatti nuuf ija bitaatiif ija mirgaati dinquu dayyaasaatii fi qamar yuusuf jechuun ija mirgaati fi ija bitaati daase akkasi beena nuti. soo kanaaf qamar yuusuf ammallee arrallee borullee as bahiitii miidiyaa nafxanyarra dheexee obboleessa kee hin khasasin lubbuu sirraan baafne yoo qarshii miliyoona 10 sirraa fuudhe oromoo tiyya qarshii miliyoona 10 irraa fuudhe jeeti abbootii gadaa yaammadhu bakka itti furmaanni itti godhamu abbootii gadaa yaammadhuuti furmaata manguddoo baafadhuuti. yoo dadhabde miidiyaa oromoo irra hoottuuti miidiyaa oromootiin aboo hoottaati naa murteessaa dubbitan akkana godhe ja'ama malee TV isaat bakka bu'ee amma oromoo facaasuuf galgalaa ganama dalagu kana irratti dheeyxee imimmaan kee booyuun nuti tana sirraan fudhannu gonkumaa sirraan fudhannu as baatee inumaa dhiifama nu gaafachuu qabda. soo kanaafuu jara keenya waa'ee dinquu dayyaasaatiif qamar kana wanni godhameef tooftaan godhameef akka nuti tokkoffaa bu'aa lamarraa argachuu deeman. tokkoffaa dinquu dayyaasaa maqaa isaa xureessanii maqaa isaa balleessanii geema ala sababa biraa diraamaa irratti dalaganii maqaa taaksiitiin maqaa adda addaatiin qabeenya isaa saamuu fedhan kun waan nafxanyaan durirraa godhaa turte takka. lammaffaa nu jidduutti jeequmsa nama silaa amma fakkeenyaaf nama akka artistoota mul'ata qaban nama dhageetii yeroo dheeraadhaaf artistii yeroo dheertuu turan kana fidanii hawaasni kun akka jeeqamu akka wal nyaatu akka ija isaa bilchiganna irraa kaasee ifi wal nyaatu waa'ee biizinasa namaa keessa nu galchan jechuudha. biizinasa obboleeyya waliin godhan keessa jechuudha. soo kanaaf nuti wanni tana keessan seennu biizinasa namni lama waliin mallatteeffatee waliin godhe hin barbaannu seenullee hin feenu jechuudha. kana kafixuu qabu abbootii gadaati. kana jettanii dinquu dayyaasirra dhagaan harina qamar yuusufitti hirkattanii dinquu irratti harina dinquutti hirkattanii qamaritti dhagaan harina qamar haa'ifiif itti saalfatee akka Haacaaluun kalee dhufee jara oromootiyya lammiitiyya yoon isin mufachiise dhiifama naa godhaa
isi wanni natti as baatanii maaliif nurraa badde jechuuf quuqamtanii maaliif akkana naqeeqdanii qeeqa keessan fudhadhe nuun jedhe nutilleen arraan tana yoo kan nu dhaga'u taate Qamar Yusuf si qeeqnee jirra jechuudha. Himachuun kee rakkoon qabu. Ilmi namaa waa himachuun waama jiraati. Garuu bakki ati itti himatte dhaddacha ati itti himatte dhaddacha diinaa jala dheeyxeeti nu himattee jirta jechuudha. Kanaaf sirraan fudhannu atis obboleessa keenya dinquunis obboleessa keenya ija bitaatiif ija mirgaati. Qamar Yusuf OMN irra dhuftee dhiifama nu gaafattee waan si balleessi jechuu qabda. Dura manguddummaan fixatte yoo didde karaa OMN dhufta malee achi dhaquun dogoggora jechuudha. Yeroon tun yeroo dhugaadhaan namni akka dhuunfatti ni miidhame ni rakkadhe je'ee alagaa bira dhaqee wal himatu miti. Isaan wanni isaan barbaadan akka nuti galgalaa ganama wal nyaannee ajandaa nu uumanii ajandaa kanarra galgalaa ganama wal haasoo nu fedhan malee akka nuti tanumarraa dubbannu fedhan malee akka nuti tokkummaadhaan qabsoo teenya gaggeessu nu fedhan akka nuti isaaniif ajandaa baasu nu fedhan kun ajandaa isaan nu baasan jechuudha. Ajandaa isaan nu baasan irratti yeroo keenya gubnu akka Hacaaluun kalee ajandaa Minilikiif nu baasetti bilchiginnaaf nu baasetti ajandaa kana isaanii deebisnaa jechuudha. So kana jarjarrillee Qamarilleen arrabsinu dinqulleettiin dullu Qamarittilleen dullu Qamar immoo if keessa deebi akka obboleessa si gorfannaa jechuudha. Si qeeqaa jira if keessa deebi'iti as deebi eessa dhaabbadheetiin imimmaan kiyya cobsee jee if gaafadhu eessa dhaabbadheetiin dinquu dayyaasii madhee jee if gaafadhu dinquu dayyaas miliyoona 10 miti miliyoona 100 yoo sirraa fudhatee jiraate as bahiiti akka heeraa fi seera Oromootti Oromoon maallaqaa miti nama lubbuu walirraa baasee dheengadda fixattee jirti hunoo ituuf harreeyyuun dheengadda akkasitti nama dila walirraa fixanii obboleeyyan kiyyoo diinni bal'iseen wal fixaa turan arraan tan araaramanii jiran gumaa walirraa kafalanii jechuudha. Nuti maallaqaaf arra diinarra waliin himannu jechuudha. Maallaqni lubbuu namaan bitu. So kanaafuu Qamar Yusuf as bahiitii karaa OMN'tiin dhiifama nu gaafachuu qabdaa jechuudha. Maaliif himachuun kee badii miti baga himatte garuu iddoon ati itti himatte dogoggora jechuudha. So kana ajandaa sadeen kana warreen boodara dhuftan wanni niin irraa dubbadhe arra waa sadii irraan dubbadhe ajandaa number 1 jeequmsi kiiloo 4 keessa ka'aa jira. Jeequmsi uummanni nafxanyaa Abiyyiif ajajamuuf didaa jiran jechuudha. Abiyyiin sin dhageenyu jechaani jira. Maaliif osoo nuti ajaja keenya guut sin jennu hunoo Jawaaris dhaabbatee deema osoo nuti ajaja keenya guut sin jennu naannoo diiguu dhiiste naannoon biraanurra ijaaramaa jirtu osoo nuti sida anolee diigi sin jennu sida anolee diiguu dadhabdee hunoo khabiraatu Haaji Adam Saadoo irra dhaabbatee hadiina keenyaa jaan akkas ilaalan isaan. So kanaafuu nuti sin dhageenyu jaaniin jechuudha. Arraan tana Abiyyiif ajajamaan jiru nafxanyaan ajandaa number 1 kana irra deebi'aa dhaggeeffadhaa. Lammaffaan Hacaaluun Minilik hattuu ta'uu isaa ragaa nu bahuu isaatti hedduu gammannee jira. Minilik gaafa dhufu harree yaabbatee dhufee farda keenya hatee irratti suuraa ka'e malee Minilik fardas koreen beeku fardaanis lolchiiseen beeku harreen deemu ture jechuudha. So kanaaf Hacaaluun fayyaa argadhu koomiteenya kaafannee jirra. Fayyaa argadhu horii bulii umrii dheeradhu ammallee si wajjin jirra jechuudha. Akkana ilmi Oromoo ka as bahee yeroo sabni isaa komatu maana komattan jee as deebi'ee koomii san fudhatee saba ifii dhiifama gaafatu akkana beena dhiira leenca namaa akkasi beena jechuudha. Haafe Qamar irraa koomii qabna jechuudha. Qamar ittiin dullu ittiin duulinaa hin arrabsinaa itti wanni hin jeena. Qamar immoo badii yoo qarshii miliyoona fedhallee dinquun irraa fudhate as bahee karaa manguddummaatiin karaa dhaddacha Oromoo jalatti fixachuu qaba. Yoo dadhabee miidiyaa Oromoo ni qabna OMN nuti isaat erga alaa galee ka isaat biraa nutti tahee jiru eenyu Waaltaa TV jechuudha. Waaltaa TV'n isaat biraa nutti tahee jira. Akkuma isaat gaafa kan dookumentarii nurra dalagee gaafa nuti qeerroo san hunoo Oromoon Somaalee fixxee jedhee waan Afrikaa keessa uummanni wal fixe agarsiisaa ture sobaan. Isin galee amma immoo Waaltaanis dookumentarii Oromoo irra dalagaa jira jechuudha. Maaliif hojii manaa nu kannuuf wal afaan nu kaayee nu nyaachuuf nuti immoo waliin nyaannu. Nutiif dinquunis Qamaris ija bitaatii fi ija mirgaati. Wanni irra wal dhaban siyaasaa miti wanni irra wal dhaban waan dhuunfaa wannaa osoo hin ta'in biizinasa fixachuu danda'a wal jidduutti. Nuti kana ajandaa goonee wanni isaan lamaan jidduu seenee wanni jennu jiru. Kanaafuu atummaan as bahiti saba kee dhiifama gaafadhu itti qaanfatu qabda kana Qamar Yusuf. Artist Qamar Yusuf waan kana itti qaanfattee as baatee dhiifama ilmaan Oromoo miidiyaa Oromoo irra dhaddacha Oromoo jala dhuftee gaafachuu qabda malee wannummaan ati dhaddacha isaati yookaan dhaddacha Waaltaa jala si geesse hin jiru jechuudha. So kanaafuu jabaadha guyyaa gaarii halkan gaarii tanuma ajandaa sadeen tanarraan isin dubbadhaa ture warra boodarra dhuftaniif jechuudha. Fayyaa argadha guyyaa gaarii halkan gaarii.